TikTok keessan irratti filooraa yookaan maatii baay'ee horachuudhaaf settingiiwwan sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Yeroo ammaa TikTok irratti namoonni qarshii hojjechuudhaan miliyeenara ta'aa jiru. Isinis TikTok keessan irratti miliyeenara ta'uudhaaf filooraa isin barbaachisa. Maatii isin barbaachisa. Maatii kana akkamitti horachuu dandeessan? Maatii kana horachuudhaaf yookaan filooraa baay'ee argachuudhaaf settingiiwwan sirreeffachuu qabdan 5 isinitti agarsiisa viidiyoo kana keessatti. Nageenya isin daganne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha har'as viidiyoo addaatiin walitti deebinee jirra. Yeroo amma kana irratti namoonni online irratti mana isaanii ta'anii bilbila isaaniitti laptop isaaniitti akkanumallee kompiitara isaaniitti fayyadamuudhaan qarshii hojjechuu irratti argamu. Appilikeeshinoota online irratti qarshii ittiin hojjetan keessaa immoo TikTok isa tokkodha. TikTok baay'een keessan ni beektanii kaffaltii ni kafala akkanumallee live irratti tapha adda addaa taphachuudhaan kaffaltii baay'ee argachuu dandeessan, giftii baay'ee argachuu dandeessan. So kanaafi kana gochuudhaaf immoo akkaawuntii keessan kan TikTok erga bantanii booda settingiiwwan sirreessuu qabdanii fi akkanumallee settingiiwwan kana sirreessuudhaan filooraa baay'ee yookaan maatii baay'ee horachuudhaaf karaa isinii bana. Settingiiwwan kanneen 5 yoo hin sirreessin TikTok keessan yeroo gabaabaa keessatti isiniif guddachuu hin danda'u. Kanaafiyyuu settingiiwwan 5 TikTok keessan irratti ammuma tana sirreeffachuu qabdanii fi filooraa baay'ee ittiin argattan isinitti agarsiisa. Warroonni YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatadha. Mallattoon subscribe gurraattiin tun haala kanaan taatee jirti taanan subscribe kan jedhu kana irratti kilik gochuudhaan akkanumallee mallattoo bilbilaa kana tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisu akkasin dhaqqabuuf viidiyoo kana sekendii tokkoof like gochuun dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyadan tajaajila waan ta'eef share gochuun hin irraanfatinaadha. Akkanumallee channel kan koo kan Sof Maraab keessa yeroo seentan videos kan jedhu kana keessa seenuudhaan viidiyoowwan kanaan dura hojjetaman kan teknooloojiidha, hojii online YouTubeidha kan barbaadan hojii online kamiyyuu akkanumallee viidiyoowwan teknooloojiidha wal qabatan bal'inaan ni argatan waan ta'eef check godhaadha keessa seenaatii daawwadhaadhaaf viidiyoowwan isin darban kunniin isin qarqaaru waan ta'eef bifa playlistiitiin illee isiniif kaa'ee jira. Playlist kan jedhu keessa seenuudhaan gosa gosaan playlistiidhaan isiniif taa'ee jira. Hojii online, barnoota shabakaa bilaashaa adda addaa kan asirratti argaman jechuudha. Barnoota laptopii fi meeshaalee adda addaa kan jedhu jira. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan barnoota AdSense of danda'ee jira. Viidiyoo edit gochuu fi sira edit gochuun ni jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo hojii online kamiyyuu akkanumallee barnoota teknooloojiidhaan wal qabate guutumaan guutuutti YouTube channel keenya irraa argachuu dandeessan waan ta'eef YouTube channel keenya keessa seenuudhaan viidiyoowwan isin darban check gochuudhaan daawwachuudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessu. Gara barnoota keenya har'aatti yeroo deemnu dhaggeeffattoota kan koo TikTok keessan irratti filooraa baay'ee argachuudhaaf maatiiwwan baay'ee horachuudhaaf settingiiwwan sirreessuu qabdan 5 isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa TikTok keessan irratti dhaggeeffattoota kan koo filooraa baay'ee argachuudhaaf yookaan maatii baay'ee horachuudhaaf settingiiwwan amma isinitti agarsiisu kanneen 5 sirreeffachuu qabdu jechuudha. Jalqaba irratti TikTok keessa erga seentanii booda mallattoo profaayilii kana irratti kilik gootanii ergasii immoo asirra dhuftanii mallattoo sararaa 3 kana irratti kilik gootan ergasii idda kanatti immoo settings and privacy kan jedhu kana irratti kilik gootan settingiin jalqaba sirreeffachuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo privacy kan jedhu irra ni seentu. Ergasii immoo akkuma amma asirratti argattan private account kan jedhu kana ishee kana on akka hin taane bifa kanaan off taatee taa'uu qabdi jechuudha. On taate taanaan bifa kanaan eenyuyyuu accountii keessan kan TikTok ilaaluu hin danda'u. Isiniin alatti private ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundayyuu isheen kun off taatee bifa kanaan taa'uu qabdi jechuudha. Bifa daalacha kanaan. Lammaffaa irratti settingiin isin sirreeffachuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo asumarra osoo jirtan suggest your account to others. Namoota birootiif suggest akka ta'u yookaan accountiin keessan namoota biraa irra akka dhaqqabu jechuudha. Wantoota sirreeffachuu qabdanidha. Kanaafiyyuu suggest your account to others kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii wantoota asirratti argattan kunniin 5 on ta'uu qabu. Off taanaan wantoonni kunniin gonkumaa bifa kanaan off taanaan on godhatanii jechuudha. Ergasii okay jettanii isa kanas on godhatanii bifa kanaan taa'uu qabaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa asirratti argattan jalqaba irratti contacts, Facebook friends, people with mutual connections kan jedhuu fi kanneen biroos jiru. Isaan kanneen 5 bifa amma isinitti agarsiise kanaan on godhachuu qabdu jechuudha. Sadaffaa irratti amma settingii sirreeffachuu qabdan profile irra ni seentu. Ergasii immoo sarara 3 kanan irratti kilik gootan. Ergasii immoo settings and privacy kan jedhu kana irratti kilik gootan. Ammas akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo content preferences kan jedhu jira. Isa irratti kilik gootanii ergasii immoo refresh your for you feed kan jedhu jira. Isa irratti kilik gootan al tokko. Itti aansuudhaan immoo continue kan jedhutti isin dhufa. Isa irratti kilik gootan. Ergasii asirra dhuftanii refresh kan jedhu kana irratti kilik gootan. Egaa wantoota kanneen isiniif fida wantoota kanneen marayyuu TikTok irratti gootan right irratti gootanii hunda isaatiin iyyuu jechuudha.
bifa nama right irratti godhe kanaan irra gootanii ergasii immoo submit kan jedhutti inni argamte asirratti click gootan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanta kana refresh gochuun keessan kan isin tajaajiluuf dhaggeeffattoota kan koo TikTokiin keessan namoota addunyaa irratti argaman hundarra dhaqqabuudhaaf akkaawuntiin keessan isin gargaara. Akkanumallee namoonni addunyaa kana irratti argaman waynim TikTokeroonni addunyaa kana irratti argaman viidiyoowwan isaanii bal'inaan akka isin bira dhaqqabu isiniif gargaara. Yeroo hundayyuu irra deddeebi'uudhaan settingii kana refresh gochuu hin dagatinaadha. Keessattuu guyyaa 3 torbaniin haala saniin sirreeffachuu hin irraanfatinaadha. Afraffaa settingiin ammas afraffaa irratti sirreeffachuu qabdan profaayilii keessan irra ni seentu. Ergasii immoo sarara sadii kanarratti click gootan. Dakana dhufuudhaan settings and privacy kan jettu kanarratti click gootan. Ergasii immoo gara dhumaa irratti gad dhuftan dhaggeeffattoota kan koo gara dhumaa irratti. Ergasii immoo free up space kan jedhu kanarratti click gootan. Ergasii immoo cage kan jettu kanarratti clear gootanii jechuudha. Kana jechuun dhaggeeffattoota kan koo effectii isinitti taa'aa jechuudha. Akkaawuntii keessan akkuma asirratti argattee jirtan cage'n 672 megabyte irraa qabatee jira. So kanaafiyyuu wanti kun maal uuma jechuudha. TikTok irratti experiencing kan koo bakki kan koo akkana yaala qabatu ni taha. Bakka qabate taanaan immoo dhaggeeffattoota kan koo free space argachuu hin danda'u. Free space qabu TikTokiin keessan taanaan immoo viidiyoowwan baay'ee ilaaluudhaaf illee isin rakkisaa akkanumallee viidiyoowwan isin bira dhaqqabanillee muraasa waan ta'eef clear kan jettu kana click gochuudhaan wantoota barbaachisoo hin taane kana ofirraa clear gootan jechuudha. Clear kan jettu kana irra click gootanii ergasii clear gootanii akkanumallee wantoota download gootanis ofirraa clear gochuu ni dandeessu. Egaa bifa settingii kana sirreeffachuudhaan bakka TikTokii keessanii bakka gahaa uumuu fi qabdanii yeroo marayyuu cache isee jettu kana clear gochuu ni dandeessu. Akkanumallee download kan jettu kanallee clear gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanas bakka gahaa TikTokii keessan irratti argachuudha. TikTokiin keessan kana appii guutamee bakka isin jalaan qabanneef. Shanaffaa irratti immoo settingii isin sirreeffachuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdan data saver jedha. Ishee irratti ni seentu. Asuma irratti jechuudha. Data saver kan jedhu kana keessatti ni seentanii ergasii immoo isa kana on godhattan jechuudha. Kana jechuun data keessan save godhachuudhaaf kan isin gargaarudha. Itti fayyadamaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa settingiiwwan kanneen shanan sirreeffachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo TikTokii keessan irratti follower baay'ee argachuu ni dandeessanii yeroo gabaabaa keessatti TikTok keessan guddifachuu ni dandeessu. Itti fayyadamaadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification on irra godhaadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.